Mootummaan federaalaa humna addaa naannolee bifa haaraan gurmeessaa kan jiru yoo ta'u, miseensonni humna addaa naannolee raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi poolisii idileetti akka makamaniif murtee dabarseera. Dhimmicha irratti Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinii waliin turtii kan taasisan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeshixilaa mootummaan humna addaa bifa haaraan gurmeessuun nageenya uummataa eegsisuuf tokkummaa biyyaa jabeessuu fi humna nageenyaa cimaa ijaaruuf akka ta'e ibsaniiru. Gara hojii kanatti seenamuufis qorannooleen adda addaa gaggeeffamaa akka turanis obbo Girmaan dubbataniiru. Humna addaa bifa haaraan gurmeessuun murtee bubbulee ta'uu kaasanii hojiirra oolman isaas sababa walitti bu'iinsa kaaba biyyattiitti uumameen harkifachuu himan. ለሀገራዊ አንድነቱ ብሔርን መሰረት ያደረገ ተቋም በመሆኑ ምክንያት ቢቀጥል ከመልካምነቱ ይልቅ ስጋትነቱ እየሰፋ ሊመጣ እንደሚችል ምልክቶች ታይተዋል። ሪፎርሚን ሁምና አዳ ሁምኒ ራያ ittisa biyyaa akka cimu taasisa tokkummaa biyyaan jabeessa. Humni addaa jalqaba isaarraa eegalee hundeeffama irratti rakkoo qaba. Seera qabeessa miti. Garii tokkoof looga. Garii tokko immoo akka diinaatti ilaala. Mootummaan jijjiiramaa erga gara aangootti dhufee raayyaa cimaa ijaaruuf wayita sochii eegalu lolli kaaba biyyattii sababa eegaleef riiformiin kun turuu danda'ee jira. Humni addaa naannoo Amaaraa wayita raayyaan ittisa biyyaa ganamee birmadummaan biyyaa qormaata keessa galetti wareegama akka kanfale obbo Girmaan yaadachiisaniiru. Humna addaa bifa haaraan gurmeessuu hordofee sololli naannoo Amaaraatti mootummaan humna addaa diiguuf jedhu sababa dursee afarfameef rakkoon kan uumame ta'uu obbo Girmaan eeraniiru. Hanqinni hubannoos jiraachuu kan dubbatan obbo Girmaan hojiin hubannoo uumuus hojjetamaa jira jedhan. ልዩ ኃይሉን መልሰን እናደራጃለን የሚል እቅድ ይዘን ለመንቀሳቀስ ስራ ስንሰራ ልዩ ኃይሉን ለማፍረስ መንግስት ወሰነ የሚል የፖለቲካ ስራ በስፋት ተሰራጨ። humna addaa ni gurmeessine jennee wayita gara hojiitti seennu oduun humna addaa mootummaan diiguuf jedha afarfame. Hojii mootummaa kana qaamoleen siyaasaa mootummaan akka hidhannoo hiikkachiisutti fudhachuun dhaadheessuun sababa birooti. Riiformiin humna addaa naannoo Amaaraa qofaatti akka gaggeeffamu kanneen odeessan ni jiru. Dhugaan jiru garuu humni addaa naannolee biroos riiformicha keessatti ni hammatamu. Humni addaa 170tti dhiyaatan ammas kaampii keessa jiru. Kanneen naannoo magaalaatti dhiyeenyaan argamantu yeroo ammaa rakkoo muraasa uume. Hawaasni naannoo keenyaa kana hubachuu qaba. Mootummaan naannichaa fi paartiin badhaadhinaa rakkoolee naannichatti mudatan furuuf hojjechaa jiraachuu eeruun humna addaa bifa haaraan gurmeessuun wal qabatee miidiyaa hawaasummaa irratti humni addaa hidhannoo akka hiikkatutti odeeffannoon tatamsaafamu sirrii akka hin taane hubachiisaniiru. ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የኢኮኖሚ ልማቷንና የማህበራዊ ልማቷን ስትሰራ አስተማማኝ ሰላም ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያatti misooma dinagdee fi hawaasummaa hojjechuuf nageenyi murteessaa ishee barbaachisa. Nageenyi immoo bakka hundatti jiraachuu qaba. Rakkoon naannoo tokko kan naannoo biraati. Kanaaf ammoo naannolee fi bulchiinsi magaalotaa nageenya keessoo isaanii mirkaneessuu qabu. Kanneen seeraan ala socho'an immoo seera qabsiisuun barbaachisaadha. Humna addaa bifa haaraan gurmeessuun miseensonni humna addaa fedhii fi ulaagaa dhaabbilee irratti hundaa'uun gara dhaabbilee nageenyaa biroo fi raayyaa ittisa biyyaatti kan makaman akka ta'e obbo Girmaan ibsaniiru. Miseensonni humna addaas dhaabbilee kanneen itti dabalamuun biyya isaanii tajaajiluu qabus jedhan. ልዩ ኃይሎቹ በፍላጎታቸውና በተቋሞቹ መመዘኛ መሰረት fedhii fi ulaagaa dhaabbilee irratti hundaa'uun miseensonni humna addaa manneen amala sirreessaa, poolisii idilee, kora bittinneessaa, eegumsa dhaabbilee olaanoo gucaa kan guutan ta'a. Magaalaan Finfinnees poolisota naannoo adda addaa irraa dhufan barbaaddi waan ta'eef achittis dabalamuu danda'u. Hundaa'uun immoo agarsiiftuu sabaa fi sablammootaa kan ta'e miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu danda'u. Miseensota carraa kanaan ala ta'an naannonis akkaataa seera qabuun gara poolisii idileetti makaa. Itoophiyaa nageenya amansiisatu barbaachisa kan jedhan obbo Girmaan kana milkeessuufis naannoon Amaaraa itti gaafatamummaa olaanaan hojjechaa jiraachuu himan. Mootummaan waraana kaaba biyyattiitti mudatee tureen bu'uuraalee misoomaa barbadaan wayita irra deebiin ijaaraa jirutti rakkoon lammaffaa akka hin mudanneef hawaasni misooma qofaa irratti xiyyeeffachuu akka qabu itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeshixilaa dhaamaniiru.